Injilli Ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan durfamu hospitaala waliigalaa Aggaaroo daawwate. Kunneen oduuwwan ijoo yeroo kanaaf qabanne turani gara bal'ina isaaniitti darba. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad paarkii indaastirii Qindaaboo eebbisan. Yohaannis Bantii dabalata qaba. Naannoo Amaaraa magaalaa Bureetti kompileeksiin indaastirii feebilaa garee biizineesii Balaayinee Kendeen baasii birrii biiliyoona 4 walakkaan ijaarame guyyaa har'aa bakka Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad, Ministeerri Muummee Itti Aanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin, Pirezidaantiin Mootummaa Naannoo Amaaraa Obbo Agenyaw Tashaagarii fi qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraa argamanitti eebbifame. Paarkiin indaastirii kun oomisha qonnaatti sona dabaluun gabaa alaaf kan dhiyeessu yoo ta'u, fayyadamummaa qonnaan bulaa mirkaneessuu keessattis qooda bakka bu'iinsa hin qabne qabaachuutu ibsame. Akka gabaasa ETV Faanaa Broadcasting Corporateetti warshaan zayitaa feebilaa har'a eebbifame kun guyyaatti zayita liitira miliyoona 1,500 dandeettii oomishuu kan qabu ta'uun sirna eebbaa kana irratti ibsameera. Warshaan kunis fedhii zayita nyaataa Itoophiyaaf barbaachisu harka 60 guutuu kan danda'u ta'utu himame. Warshaa zayitaa kanaan cinatti warshaaleen adda addaa 7 kan eebbifaman yoo ta'u, carraa hojii namoota 3,000 oliif kan uumu ta'uunis himameera. Ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan durfamu hospitaala waliigalaa Aggaaroo daawwate. Kootii Tarrafaa gabaasa dabalataa qabdi. Ministeera Fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa aangawoota olaanoo Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa godina Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa waliin hospitaala Aggaaroo daawwatan. Godina Jimmaatti hooggansii fi ogeessi qindoomina cimaa uumuun hospitaalota keessatti tajaajila fayyaa si'ataa fi hunda qaqqabsiisuuf hojii gaariin hojjetameera jedhan Dr. Liyaan. Hospitaalu በተለይ akka waliigalaatti hospitaalichi sadarkaa kenniinsa tajaajila fayyaa hospitaalota hojiin hojjetame gaariidha. keessattuu wal'aansa hatattamaa deddeebi'anii yaalamuu cibsanii yaaluu fi baqaqsanii yaaluu irratti akkasumas dhiyeessii qorichaa dabalatee hojii gaariitu hojjetamee jira. Kun ammoo kutannoo fi qindoomina ogeessotaa fi hooggansaa kan ibsudha. Hospitaala Aggaaroo keessatti kutaa damdamannaa hirmaannaa hawaasaa magaalaa Aggaarootiin qarshii miliyoona 2.5 oliin ijaaramaa jirus daawwachuun kenniinsa tajaajila fayyaa si'ataaf qulqulluu kennuu keessatti gumaacha hawaasni godheef galateeffataniiru. ያስደሰተኝ ነገር ሁላችንን ማስደስቷል ብዬ የማየው ማህበረሰቡ የሆስፒታሉን አገልግሎት ለመደገፍና ጥራቱን ለማሻሻል የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ሁንደ ጫላ ከነገመቺሴ hirmaanna hawaasni kenniinsa tajaajila fayyaa fooyyessuuf maallaqa buufatanii kutaalee adda addaa hospitaalicha keessatti dhukkubsattoota yaalii addaa barbaadaniif ijaaraa jiranidha. Gumaacha hawaasni godheef guddaan galatoomfadha. Nutis akka ministeera fayyaatti deeggarsa hospitaalichaaf barbaachisu ni goona. የሚያስፈልጉት ሕክምና ግብአቶች እንዲሟሉና የተሟላ ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲሰጥ እኛም የበኩላችንን ድጋፍ የምናደርግ ይሆናል። hooggansi hawaasni fi ogeessonni qindoominaan tajaajila fayyaa irratti xiyyeeffatanii akka hojjetaniifis hojiin guddaan hojjetameera kan jedhan itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa Dr. Gushaa Balaakooti. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa keessumattuu kenniinsa tajaajilaa fooyyessuudhaaf piroojeektiiwwan bubbulan xumuruun hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira. Keessumattuu bara kana yeroo dheeraadhaaf lafarra harkifatanii kan bulan piroojeektota 488 keessaa kurmaana lamaan kana qofatti piroojeektota 168 xumuree yeroo ammaa tajaajilaaf oolchee jira. Hooggansi cimaan kenniinsa tajaajila fayyaa si'ataaf hunda bira qaqqabsiisuu keessatti qooda olaanaa qaba. Godina Jimmaattis tiraansfoormeeshinii fayyaa milkeessuu irratti hojiin guddaan hojjetameera jedhan Dr. Gushaan. Hunda caalaa kan nama gammachiisu hooggansa godina Jimmaati. Keessumattuu qindoominni isaanii akkasuma boordii cimaa dhaabbilee fayyaa irratti qabaachuu raawwii hojii kilaastaraatiinis raawwii akka naannootti raawwii fooyya'aa fi raawwii gaarii irra jira. Keessumattuu hospitaalli waajjira eegumsa fayyaa godinaa waliin waajjira eegumsa fayyaa magaalaa waliin hojiin walitti dhufeenya hojjetaa jiran hospitaalota isaanii abbummaadhaan akka kan isaanii mana isaaniitti ilaaluudhaan hospitaala kilaastara shanan gibee jalatti argamu raawwiin karaa kanaanis jiru hospitaala Aggaaroos dabalatee hospitaala Saqqaa Jaqursaa hospitaala Oomoo Naddaa hospitaalonni kunneen raawwii gaarii kan agarsiisan. Godina Wallagga Lixaatti hawaasni magaalaa Begii dhiiga arjooman. Dhiiga arjoomuun namoota sababa dhiiga dhabuun miidhaman cina dhaabbachuun fuulduraafis itti fufaa jedhan. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Begii Xibabuu Qaabataatu dhiyeessa.
Qaamoleen hawaasaa garaagaraa godina Wallaggaa Lixaa bulchiinsa magaalaa Beegii ogeeyyiin fayyaa hojjettoonni mootummaa fi dargaggoonni magaalichaa dhiiga isaanii arjoomaniiru. Sababa garaagaraan namoonni dhiiga dhabuudhaan du'aaf akka hin saaxilamneef dhiiga keenya kenninee isaan yoo gargaarre nu gammachiisaa jiran jiraattonni kunneen. Hospitaala Beegiittis yeroo baay'ee dhiigni irra deddeebi'aa kennamaa kan hin turre waan haaraadha. Hospitaala keenya keessatti yeroo baay'ee deessuun dhiiga gaafa dhabdu hospitaala ollaa keenyaatti riferii taate deemti har'a garuu jijjiirama keessa dhiigni akka barbaannetti hospitaala keenyatti yeroo argannu gammachuu guddaa itti dhaga'ama. Naaf yeroo jalqabaa koodhaa kennuu koorraattis immoo gammachuu guddaa itti dhaga'ama. Dhiigan kennaa jiru kun immoo yeroo ammaa marsaa sadaffaadha kan hin kennaa jiru. Amma yeroo ammaatti dhiigan kennu keessattanii ergan kenne gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa jira jechuudha. Balaa tasaa balaa konkolaataan haa ta'u namoota rakkoo garaagaraa jalatti kufan dhiiga dhabaniif dhiigni koo kun isaaniin akka inni deeggaruuf dhiiga kana arjoomuu goote jechuudha. Haadholiin da'umsaa wal qabatee dhiiga dhabuun akka hin miidhamneef akkasumas balaa tasaan namoonni dhiigi isaanii dhangala'u fagoo osoo hin deemin dhiyeenyatti tajaajila dhiigaa akka argataniif dirqama keenya bahuun barbaachisaadha. Nama tokkoof dhiiga gumaachuun haadholii keenya du'arraa baraaruudhaaf lubbuu nama tokko oolchuun akka danda'amu beekamaadha. Kanaaf fedha kooti guyyaa irraa kanachuudha. Namaafis fakkeenya taanee fi keenyarraa kaanee dhiiga keenya gumaachinee nama dhiiga dhabe tokkoof dhiiga gumaachinee immoo du'a oolchuun murteessaadha waan ta'eef iddoo kanatti argamne dhiiga keenya akka laannuuf jechuudha. Dhiiga kanas kan hin kennuufi haadholii rakkoo dhiigaatiin rakkatanii fi akkasumas balaa tasaatiin dhiigi isaanii garmalee dhangala'uuni dhiigni waan hin bitamneef dhiiga koorraa kennee lubbuu baraaruudhaaf jechuudha kan nama kennaa jiru kun. Qindeessaan baankii dhiigaa Asoosaa obbo Asaffaa Wandimuu baankiin dhiigaa Asoosaa tola ooltota dhiiga arjooman irraa walitti qabee hospitaalota Beegii, Gidaamii, Mandii, Haayiraa fi Najjoof dhiiga raabsaa jira jedhan. Baankiin dhiigaa Asoosaa yaa'u lixa Wallaggaa irratti yaa'u hospitaala Gidaamii fi hospitaala Mandii, hospitaala Beegii, hospitaala Najjoo, hospitaala Gidaamiidhaa fi hospitaala Ayiraatiifis dhiiga raabsaa jira. Dhiiga kana immoo yaa'u uummatummaarraa tola ooltummaadhaan fedhii hospitaalaatiin dhiiga raabsamaa jira. Hawaasa biratti dhiiga arjoomuun baratamaa miti ammas hanga barbaadamu waan hin taaneef uummanni yeroo yerootti deddeebi'ee kan dhiiga dhabeef yoo arjoome miidhaa inni fidu tokko akka hin jirre saayinsii isaa hubachiisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Hubannaa dhiiga arjoomuu kana badaan qabu. Dhiiga lama laachuu jechuun dhiibbaa wanta hin qabu. Dhiiga laannees dhiisnees dafqaan fincaanii dhiiga nu keessaa ba'a. Yoo baay'ate dhiiga kun qe'ee dhibbaa fiddama nu keessa ta'a. Waan dafqa fincaanii nu keessaa ba'u garuu lubbuu doo'ooshuun ammam nama gammachiisa. Bulchiinsa magaalaa Duukamitti ogeeyyota fayyaa fi qaamolee hawaasaa weerara vaayirasii kooroonaa irratti hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaniif beekamtiin kenname. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa magaalaa Duukam Firoomsaa Abdallaatu dhiyeessa. Vaayirasiin kooroonaa erga gara addunyaatti mul'atee eegalee lubbuu namoota miiliyoona dhibbaan lakkaa'amu qabuun kanneen miiliyoonaan lakkaa'aman galaafateera. Hanga oduun kun qindaa'etti sababa weerara vaayirasii kooroonaatiin akka addunyaatti namoonni miiliyoona 100,000 fi miiliyoona 6 kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa namoonni miiliyoona 2 fi 300,000 ol lubbuu kan dhabanii fi kanneen keessaa miiliyoonni 77 fi 900 ol dhibee kanarraa dandamataniiru. Akka biyya keenyatti sababa weerara vaayirasii kooroonaatiin miidhaan hedduun lubbuu namaa fi qabeenya irra qaqqabeera. Miidhaa vaayirasiin kun geessisu jalaa lammiilee biyyaa baraaruuf hojiin ogeeyyonni fayyaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa hojjetan laayyoo miti. Bulchiinsa magaalaa Duukamitti ogeeyyota fayyaa fi qaamolee garaagaraa kanneen ittisa weerara vaayirasii kooroonaatiif hojii boonsaa hojjetaniif beekamtiin kenname. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa magaalaa Duukam obbo Daraaroo Badhaadhoo ogeeyyota fayyaa fi qaamolee hawaasaa kanneen weerara COVID-19 ittisuu keessatti hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaniif beekamtiin kennamuu dubbatu. Ogeessota keenya dadhabaa turaniif isin cinaa jirra jabaadhaa of kennuun keessan hawaasaa fi jiraachuun keessan hawaasaa fi ogummaan keessan hawaasaa fi akkuma jalqaba waadaa galtaniitiin baatanii waadaa galtan san hojii keessatti hiikuu keessaniif galata qabdu waanuma jedhuu fi guyyaa kana qopheessine jechuudha. Ogeeyyota fayyaa lubbuu isaanii osoo hin qusatin hawaasa isaaniif tajaajila kennaa turan galateeffachuun fuulduraafis cimanii hojjechuu akka qaban kantiibaan magaalaa Duukam obbo Tashoomaa Girmaa dhaamaniiru. Dhibee akka duraasanii miti yeroo yeroo mala jijjiirrata. Kanaaf fallisaa karaa hundumaan bu'aa sana irraa arganne maaskii fayyadamuun baay'ee barbaachisaa murteessaadha. Kanaaf tajaajila seektaratti kenninu bakka kamiyyuu yoo deemnu hanga dhumni dhukkuba kana kitibaan isinis hanga nu bira ga'utti yookaan immoo falli dhumaa marfuutti qulqullina keenya eeggachuun maaskii fayyadamuun walirraa fageenyeessuun amma danda'an hojiirra ooluu danda'uu qaba waan ta'eef kana miidhuma jalqaba dhukkubichi yeroo biyya keenya galeessan itti deemaa ture san hawaasa keenya wajjisne sochii bal'aa hanga gajjallaatti gaggeessuun baay'ee murteessaadha.
namoonni beekamtiin kennameef kennaan kun guddaa kan isaan gammachiisa ta'uu himanii gara fuulduraattis cimanii hojii isaanii kan hojjetan ta'uu dubbatu. Badhaasa kana keessatti gaa namni tokko waa tokko haarsaa uummataaf kennee dirqama lammummaas qabna, dirqama ogummaas qabna. Haa ta'u garuu uummanni seektarri adda addaa bulchiinsi magaalaa kun isin madaalaa dadhabbii keessan adda addaa keessatti galanni kun isin madaala jedhee kennu isaatiif gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Beekamtiin kun immoo maaliif nu cimsaa gara fuulduraatti COVID-19 bifa haaraatiin ta'ee dhufaa jiru kana haamilee horannee kan itti aanu cimsinee akka ittisnuuf hojii guddaa hojjechaa turreerra. Kanas immoo xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan waajjirri keenyas haa ta'u bulchiinsi magaalaa qindoominaan ta'anii uummata amma kan duratti akkasittiin beekamtii akkasii nuu kennuu isaatiitiif dadhabbii akkasii dadhabdaniitu galatooman nuuf jechuu isaaniitiif gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Gara fuulduraattis immoo hojiin koovidii kun kan itti fufuudha. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa barsiisota adda duree fi soorama ba'an akkasumas qaamolee milkaa'ina barnootaaf gumaachaniif beekamtii kenne. Hulqabaa Wandimuu dabalata qaba. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa qorannaa raawwii hojii barnoota ji'oota 6 darban keessatti hojjetaman irratti qooda fudhattoota barnootaa waliin mari'ate. Sagantaan marii kunis kan nu tajaajilan galateeffachuun kan tajaajilan uumuudha mata duree jedhuun mari'atame. Akka gabaasa dhiyaatetti gama carraa barnootaa babal'isuu dareewwan dabalataa ijaaruun hojiin boonsaa hojjetameera. Barsoonni sagantaa kana irratti argamanis gaaffilee fi yaada ijaarsaa qaban kaasuun irratti mari'atame. Saayitiin barsiisan irratti ijaarame kun hanga ammaatti caaseffama mootummaa yookiin gandaa kamiyyuu keessa hin jiru. Maqaadhaaf ganda gooroo keessa jirra. Gandi gooroo illee quban hin qabu. Lakkoofsa manaa hin qabnu, waraqaa eenyummaa hin qabnu. Kanaaf caaseffama gandaa keessatti illee hammatamneetiniin ijaarsi nageenyaa nuuf ijaarameetiniin just wanti nurraa barbaadamu gochuu akka dandeenyu akka nuuf gootan. Waggoota lamaan kana keessatti akka magaala keenyattis jijjiiramoota hedduu argineera. Kun ammoo bu'aa injifannooti. Bu'aan injifannoo arganne kun juntaan bajeta biyyattii xaragee qabatee ture amma gara misoomatti deebi'uu isaa argineera. Kanaaf ammoo barsiisan gammachuu qabu akkanatti ba'ee ibseera. Waajjira yoo deemnu dhimma tokkoof yoo deemamu deddeebiin jira. Jijjiirama yoo jennu ani fakkeenyaaf barsiisaadha. Dhimma tokkoof waajjira yoo deemu an achitti deddeebi'ee taanaan abbaan dhimmaa na bira dhufummoo achitti deddeebi'aara jechuudha. Barataan na bira dhufuu deddeebi'aa jira. Yeroo marakkoo yookaan waggaa 5tti akka tokko barsiisaa walitti hin qabnaati. Waggaa tokkos haa ta'u lamas haa ta'u beekaa irraati waan baay'eetu argama waanta ta'eef barsiisaa kana hayyoota kana walitti qabaatii waggaa tokkos lamas yoo mari'achiisan baay'ee gaariidha. Haala kana hayyootti fufee jechuudha. Waltajjicha irratti argamuun gaaffiiwwan mana keessaa ka'aniif deebii kan kennan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jallee biyyi kun biyya qormaataan guutamteedha. Qorumsa kana keessaa ba'uuf immoo namuu wal deeggaruu fi misooma biyyaaf gamtaan tumsa gochuu qaba jedhan. Falli dhumaa biyya kanaa walamuu ammattummaadha waliif yaaduudha. Dhaloota waliif yaadanii biyya tana ceesisuu barbaadu. Isin barsiisonni jijjiirama barnoota irratti fiduu barbaadan waliin ta'uudha. Wal gargaaruudha. Wal gorsuudha. Ogummaa walirraa barachuudha. Anatu beekaa dhiisuudha. Gaaffiiwwan barsiisonni kaasaniifis tartiibaan deebiitti kennuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Isin roobni roobuu danda'a jedhe abbaan ta'e. Roobni ammallee yoo roobe borullee yoo roobe qonnaan bulaa kaasuuf eeyyamamaa miti. Kan ka'e rakkoo keessa waan jiruuf. Poolisiidha wanni sirrataa jiru akka jiru hin ta'e. Kanaaf akkamitti fala dhoofnaa mari'ataa waan jirruuf as amma dhiyoo kana garuu hojiiwwan biroo bifa qabsiisaa waan dhufneef gaaffii mana jireenyaa kun gaaffii sirriidha. Rakkoon namaa hiikkachuu qaba.